Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Daansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanatti nu wajjin turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa argannedha. Kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti raafamni hamaan uumamuun gabaafamee jira. Hidhattoonni naannoo Tigraay yookaan immoo hidhattoonni TPLF bulchiinsa yeroo mootummaa naannoo Tigraay hanga funyaanitti hidhatuudhaan marsuun isaanii dhagahamee jira. Kun immoo gara fonqolcha mootummaattis ce'uu danda'a jechuudhaan shakkamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru. Akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromollee bakkoota garaagaraatti lola deemaa jiru irratti tarkaanfii fudhatuun injifannoo argatu itti fufee jedhee jira. Mootummallee gama isaati tarkaanfii bakkoota garaagaraatti fudhataa jiru milkaa'aa jira jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata nu wajjin tura. Oduun kun oduu ammeedha. Hidhattoonni TPLF biiroo pirezidaantii naannoo Tigraay fi waajjira yookaan buufata miidiyaa sagalee wayyaanee to'atuun isaanii gabaafamee jira. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasa Warrada kaleessa doorsisaa fi sochiin sodaachisaa irratti deemaa jiraachuu ibsee ture. Doorsisa irratti deemaa jiruunis wal qabate aangoo gadhiisuu fi fedhii akka qabu kan dubbatee ture yoo ta'u, har'a ammoo hidhattoonni naannoo Tigraay yookaan immoo hidhattoonni TPLF hanga funyaanii hidhatan waajjira isaanii weeraruudhaan to'atuu isaanii odeeffannoon gama sirraa baatee ibsitee jirti. Humnoonni kunneenis gamoo bulchiinsa naannoo Tigraay kan to'atan mindaannoo hin kaffalamne jechuudhaan mormii gaggeessuun akka ta'e gabaafamee jira. Humnoonni waajjira bulchiinsaa hanga funyaanii hidhatuun to'atan kun lakkoofsa isaanii 71 yoo ta'u, loltoota waraanaa 31 kan dabalate ta'uu ibsamuudhaan kaleessa galgala humnoonni kun yookaan roobii galgala jechuudha. Naannoo Araagure yookaan Indertaa jedhamu irraa socho'uudhaan ganama har'aa gamoo bulchiinsaa naannichaa marsanii jiru jedhamee jira. Tarkaanfii humnoonni fudhatan kanaan wal qabate abbootiin taayitaa bulchiinsa hanga yeroo gabaasa kana qindeessinetti dhimmicha irratti ibsi oofishaalii kennan hin jiru. Gochi har'a raawwatame kun naannoo Tigraay gara rakkoo nageenyaa hamaatti ceesisuu danda'a jechuudhaan sodaan guddaan uumamee jira. Gama biraatiin sochiin jalqabame kun gara fonqolcha mootummaa yeroo naannoo Tigraayitti ce'uu danda'a jechuudhaan qaamota garaagaraatiin tilmaamni itti kennamaa jira. Kun immoo haala naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduu jiru baay'ee walxaxaa taasisuun gara wal waraansa marsaa isa biraatitti ce'uu danda'a jechuudhaan kan tilmaamame yoo ta'u, walumaa galatti gochi har'a raawwatame kaaba Itoophiyaa rakkoo hamaaf kan saaxiluu fi akkasumas gochi kun qindaawaa ta'uu fi qaama biraa yookaan Eertiraallee of duubaa kan qabu akka ta'e qaamonni garaagaraa yaada irratti kennanii jiru. Oduun itti aanu kunis oduu ammeedha. Ameerikaan muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediif akeekkachiisa xumuraa laatuun dhagahamee jira. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon ibsa guyyaa kaleessaa kenneen muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediif bilbiluu isaa dubbatee ture. Maarko Ruubiyoon muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediif yoo bilbilu baatii tokko keessatti inni kun yeroo lammaffaadha. Aangaawwan ol'aanaan Ameerikaa kun bilbiluun dhimmoota nageenyaa fi akkasumas tasgabbii gaanfaa Afrikaa irratti akkasumas hariiroo Itoophiyaa fi Ameerikaa cimaa ture. Yeroo ammaa kanatti muummichi ministeera Itoophiyaa laaffisuu fi diiguu irratti bal'inaan mari'atuun isaanii gabaafamee jira. Marii taasisan kana irratti kuni badii muummicha ministeera Itoophiyaa waan ta'eef muummichi ministeera Itoophiyaa rakkoolee ofii isaatii uume kana ofii isaatii hatantamaan akka furu akeekkachiisee jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e gama mootummaa Itoophiyaatti marii gaggeeffame irratti maalirratti akka mari'atame wanti ifoome hin jiru. Gara biraatiin immoo callisuu mootummaa Itoophiyaa kun immoo akeekkachiifni kennameef miira keessa kan isa seensise ta'uu kan agarsiisu jechuudhaan hedduu yaada kennanii jiru. Walumaa galatti mariin gaggeeffame haala nageenya biyyattii keessattii fi akkasumas gaafa Afrikaa irratti kan xiyyeeffate akka ta'ee fi rakkoo nageenya biyya keessatti jiruuf mootummaan Itoophiyaa mariidhaan akka furu yeroo hedduu irra deddeebi'uun kan itti himamaa ture yoo ta'u, mootummaan Itoophiyaa kanaaf furmaata kaa'uu bira dabree lolli biyya keessaa naannolee garaagaraa keessatti itti fufee osoo jiru maqaa hulaa galaanaa jedhu da'oo godhatuudhaan biyya ollaa irratti lola biraa banuudhaaf of qopheessaa jiraachuun Ameerikaa kan yaaddesse akka ta'e
Lolli gaggeeffamaa jirus biyyattii bittinneessuu fi sadarkaa dhumaa irra kan jiru ta'uu tilmaamuudhaan lola biyya ollaa irratti banuu miti lola naannolee biyyattii keessatti deemaa jiru afaan qawweetiin odoon taane mariidhaan rakkoon isaa akka furamu kun immoo hatantamaan muummichi ministeera Itoophiyaa hojiitti seenuun hojii akka jalqabuu qabu itti himame jedhamee jira. Oduun itti aanu kunis oduu ajaa'ibsiisaadha. Booranatti poolisiin lammii biyya alaa imalarra ture dhaabsisuudhaan birrii gaafate to'annaa jala oolee jira akkasumas dubbii ijoo miidiyaalee tahee jira. Kunis kan ta'e godina Booranaa aanaa Elwaayyetti yoo ta'u taateen tibbana aanaa kanatti ta'e erga viidiyoon isaa miidiyaa hawaasummaa irratti qoodame booda ijoo dubbii ta'ee jira. Guyyoota muraasa dura lammiin Chaayinaa tokko konsorraa ka'ee gara magaalaa Yaabelloo biskileetiidhaan imalaa ture. Poolisii fi namni siviilii tokko dhaabsisanii turan. Sana booda paaspoortii gaafatan imalaan kunis lammii Chaayinaa akka ta'e ibsuudhaan gara Yaabelloo deemaa jiraachuullee itti hima. Gocha poolisii kana kan shakke imalaan kun dhoksaadhaan waan namoonni lamaan kun irratti raawwatan hunda kaameeraa isaatiin waraabee jira. Viidiyoon waraabee irratti akka mul'atetti poolisiin uffata seeraa uffate kun paaspoortii imalaa kana mallaqa kenni yeroo jedhuun ni mul'ata. Turistiin kunis maaloo paaspoortii konaa kennaa ani Itoophiyaanan jaaladha jedhaanii ture. Eegasii poolisiin kun mootorarraa hiixatee paaspoortii isaa kennaafi. Paaspoortii deebisee fi birrii kenni yoo jedhuun lammiin alaa kun immoo ani birrii hin qabu jechuun ni dhagamaa ture. Kana booda poolisiin kun dhoqqee irraa bu'uudhaan biskileetii turistii kana yaabbatee daandiirraa yoo oofu ni mul'ata. Kana boodas poolisiin kun akkana jechuudhaan ibse. Poolisii fi hiriyyaan isaa bakka keellaan sakatta'iinsa hin jirretti na dhaabsisanii eessa deemta eessaa dhufte jedhanii na gaafatan. Ilaalcha gaarii hin taaneen paaspoortii kee fidinaan jedhan ani sitti kenne uffata seeraa waan uffataniif itti kenne. Kana boodas mallaqa na gaafatani jedhee ibsee jira. Odeeffannoon jiru baay'eedha garuu gabaabamatti turistiin kun viidiyoo taatee kana miidiyaa hawaasaa irratti gadi dhiisee jira. Miidiyaa hawaasaa irratti gadi dhiisuu hordofuudhaan jarris to'annaa jala ooluun beekamee jira. Gochi raawwatames kan Boorana maqaa balleessu jechuudhaan bulchiinsi aanichaa kan dubbate yoo ta'u qaamonni garagaraas yaada garagaraa kennanii jiru. Walumaa galatti taateen kun tibbana dubbii ijoo miidiyaa hawaasaa ta'ee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli guutuu Oromiyaa keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola Oromiyaa bakkoota garagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru irratti tarkaanfii cimaa loltoota mootummaa irratti fudhatuun loltoota mootummaa irratti miidhaa qaamatiif kan lubbuu dhaqqabsiisu meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo tibbana giddugala Oromiyaa, kibba Oromiyaa, kibba baha Oromiyaa akkasumas lixaa fi kaaba Oromiyaatti bakkoota garagaraatti fufteedhaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa tureen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun kasaara guddaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Haaluma kanaan giddugala Oromiyaatti tibbana bakkoota garagaraatti tarkaanfii fudhateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Gaafa sadaasa 2025 shawaa bahaa aanaa boosatitti humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Tarkaanfii guyyaa tokko dura ganda siifaa battee bakka addaa Tabbajimaa jedhamutti humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun mooraa waraana mootummaa shakkisaa jedhamu irraa bobbaatee bosonaa fi midhaan uummataa gubaa turte irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwateen loltoota mootummaa lama battalumatti addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun kan hafte immoo badii hojjetaa turte irraa bittinneessuun baqachiisee duubatti deebisuu odeeffannoon nu gahee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala lixa shaggar aanaalee garagaraa keessatti tibbana fufteedhaan haleellaa raawwataa tureen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisu meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun akkasumas loltoota mootummaa hedduu booji'uun injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Har'as lixa shaggar bakkoota garagaraatti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatuu beeksisee jira. Akkasumas lixa Oromiyaa aanaalee garagaraa keessattis har'a haleellaa raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatuun loltoota mootummaa hedduu miidhaa qaamatiif kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun hedduus booji'uun injifannoo argatuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas baha Oromiyaattis waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa lama dura tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun humnoota mootummaa hedduu booji'uun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo argatuu odeeffannoo nu gahee jira. Walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii guutuu Oromiyaa keessatti fudhataa jiruun miidhaa guddaa
Humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun akkasumas kasaaraa guddaa kan humna namaatii fi kan meeshaa waraanaa mootummaa irratti galmeessuun injifannoo argatu itti fufee jedhee jira. Gama mootummaatti odeeffannoon jiru immoo bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa jiraachuu fi bakkoota tarkaanfii itti fudhataa jirutti immoo miseensonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennatan jedhee jira. Walumaa galatti haalli nageenya naannoo Oromiyaa mootummaa kan hin yaachifne ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa guyyaa kaleessaa isiniin geennee turre mootummaan akka sababaatti kan kaa'e humnoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennatan kan jedhe yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo deebii kana kenneef immoo kuni soba. Waraanni bilisummaa Oromoo hojii isaatitti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa hedduu booji'ee meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatee kunoo isin agarsiisaa jira jechuudhaan. Loltoota mootummaa tibbana booji'ee fi meeshaa waraanaa hedduu tibbana irraa hiikkate akka ragaatti dhiyeessee jira. Oduun itti aanu loltoonni mootummaa yookaan immoo miseensonni raayyaa ittisa biyyaa mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufu itti fufanii jiru. Kan viidiyoo irratti argitan kun kan tibbana gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufan yoo ta'u isaan kunneen Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan yoo ta'u tibbana haala adda ta'een bakkoota garaagaraa irraa loltoonni mootummaa mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu odeeffannoo maddeen garaagaraa irraa nugaan ifoomsanii jiru. Keessattuu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa guutumaan guututti naannoo Oromiyaa gadhiisanii akka baane erga himamee booda miseensonni raayyaa ittisa biyyaa hedduun gara kaabaa nu geessuuf jechuudhaan gama kaabaa deemuu diddaadhaan gama waraana bilisummaa Oromoo baay'inaan dhufaa jiraachuun isaanii himamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu tura.